Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Akkam jirtan daawwattoonni yuutuubii xiyyaa Khalid Hussein kan taatan hundi akkam jirtan bagaa irra geessan. Dura osoo gara sagantaatti hin seenneen duratti yuutuubaa kana sabskiraayib godhaa. Qabxii sanni agartanii oolirra nuuf kaayaa saniin nu gargaaraa isiniin jenna. Kunootii kabajamtootaa fi daawwattoota keenya warreen beekumsaanis nu gargaartan yoo jiraattan inshaallah abdii qabna. Kitaaba takka dhihoon tana maxxansee kitaaba al-as'ilatul mufiidaa kitaaba jedhu kitaaba gaaffii jechuudha. Gaaffiiwwan bu'aa qabdu gaaffii 170 deebii irra godhee afaan Oromoo fi afaan Arabiitiin kan qophaa'ee amma ulamaa'ii bira jira jechuudha. Inshaallahu yeroo gabaabduu booda gama keessanin baasa. Kanaaf obboleeyyan Islaamaa akkaataa maxxansaa irrattis immoo nu gargaaraa isiniin jenna. Nama afaan Arabiirraa gara afaan Amaaraatti jijjiirullee nu barbaada. Afaan Oromootiif afaan Arabiitiin kan kaa'amedha. Gara afaan lamaatti ammaas afaan Arabii fi Amaariffaatiin nama nuuf maxxansuu yoo agartan gama yuutuubii keenya yookaan nu dawwaluu dandeessan inshaallah du'aayi naa godha. Yeroo dhihoo keessa gara appiitiinis gara waraqaatti illee nin jijjiiraa jechuun abdii qabaa. Du'aayi naa godha obboleeyyan Islaamaa. Viidiyoo kana immoo sheer nu godha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.